Wantoota kiyya hedduu takkaan aarii saadatti hedduu kanan jenneen aarii ummati na walii yaallatti na wajjin achi oofti na wajjin as qabdi jedhee isii yaadee isii abdadde malee asin nagattee deemtee ummati na raggattee deemtee jedhee yaadiin beeku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofii kabajamtoota keenya hundi keessanuu nagaan kee qilleensarraan kan onni ramadde isin hanga isin jecha akkasuma warra amantii birallee akkamitti nagaa qabdanii jirtu isin jecha haddallee kun hundi dhufeetiin jira. Hadda garuu wallahi hedduu takka baay'ee takka kanatti dhagahame hedduu takka kana jee isin himuu hin danda'u. Ni beektan amma maaliif nu gajjiguu ga'e tokkoffaa duratti hadha soomana maashaa Allah tabaarakallah guyyaa jaha kiibxata ta'anitti fakkaatte soomana guyyaa jahattu hafeechuu hordofaa kabajamtoota keenya rabbiin keerii haa godhu rabbiin nagahan ittiin nuun haa ga'u isiniin jaa inshaallah. soomana milkii soomana riskii soomana umrii dheeraa soomana waa hunda rabbiin nuuf haa godhu jedha. Hordofaa kabajamtoota kiyyaa hundi keessan jechuudha. والله العظيم هيدو تك جمعتشو تكان قبا ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين على كل شيء واحد ما فوق الحمد لله رب العالمين. أكثر ذاك اليوم تكنا هذا روزا مال قبا تلفتشون هن أول مو حد هيدو تكان عارك أبا هيدو تك أبا قبا هيجون نجرامي ريبكا نما جالة توكو نما جالة توكو هيدو تك تأرتا هيدو تك تجابتا كنا فرضا كويم تتوهيا الحمد لله أمشي شولا واني هندبر اللي هنزرو ما زري في فازرين كلي نبرا قلني جراني حتى نبرا ديماني تنين جراني هيدو تكا الحمد لله رب العالمين ما زرين تينا فايته جرتي جالتو جرو الدنيا تنرتي واني كادا بانجرو وانا هذا فباكو ما سنين جينا تجابتو لنا تكالي دا وانا هندر اوزو انا متوكو هذا فباكو جرو إبرا في والله ينديسو كاو هدي يوان تالي سنين جو سنين جو هيدو تكا نجابتو نا كنا فرطوطة kabajamtoota kiyyaa akkasumatti hadha roosaan deebitee wanti isiin dhufteef yeroo baay'ee ijoolleen amma koomentii jalatti illee na bilbiltanillee sa'adaanoo qara waliin jirtanii sa'adaan maal si biraa taate roosaa sa'adaanoo garam si biraa kutte naan jaa turtanii sa'adaan sirriidha dhugaa rabbii dubbachuuf ni ulfaata. soomana kanaanillee ramadaana kanaanillee soomana as dhufaa jiru kanaanillee walitti aaruu hin barbaachisu. Garuu wanna keessi kiyya itti na gadde keessi kiyya itti na rifate keessi kiyya itti na aaree tokko jechuudha isinitti hima jechuun waan dhugaa dubbachuuf gaafa namaa wallolu garatti qabachuu hin danda'u. Garatti agartanii baqqaanii jiraa miti garatti takka qabachuu hin danda'u. nin aaraa daddafee lolaa garuu yeroo sanitti waan je'us waan dubbadhus hin beeku. Booda ammoo garan kiyya faadiidha qullaadha wallaahi laazim garan kiyyatti garatti akka namni namaa qabatu sunitti qabachuu hin beeku. Itti aansee garana dhukkuba waa ho'itu dhugu jira haadhu hinuu siniin jedha. Akka kabajamtoota keenya kaza hedduu takkaan nama amaanaas hedduu takka nama jaalladhaas gaafa nama tokkotti dhiyaadhu onni marraan namatti dhiyaadha jechuudha isinii galee onni marraanii malee soba namni beeku kana hin beeku fakkeessaallee hin beeku. Dhugaa rabbii gaafa nama tokko jaalladhu dhugumaan nama jaalladha onni masanirraa nama sanitti dhiira ta'es dhalaas ta'e hedduu takkaan jaalladha. Akka namni fakkeessee kijibaa nama kan hadhanii jaallata bora akkas ilkee jedhanii mul'isa sanii mul'isuun fakkeessi kiyya beeku. Abbaan fedhaa dhahoo wal harkine onninti hedduu takka daftee nama jaallatti daftee aartillee akkasuma namni dafee nama jaallatu dafee harajaanii hedduu takka wanti na aarsi Oromootiya. Akkuma argitan saada duraa waliin turre sirriidha waa hedduu naa taate garuu ammoo haadhaaf abbaan kiyya yeroo isaan dhufanitti duraan bakka wayii deemaa jettee turte soomana booda deemaa jettee turte garuu maazariin dhufanii guyyaa jalqabaa san bicha na bira ooltee hajaa saniif deemte. Isinii galee hajaa san soomana booda deema jette maal natti fakkaate beetanii kunoo dalagaa taree qabnaami. Hojii manaa jechuun guyyaa takka natti dalagaa guyyaa takka isitti dalagaa miti reeni beetanii moo haadhaaf abbaan kiyya kana dhufnaan dalagaan itti ulfaatti moo haadhaaf abbaan kiyya kana dhufnaan waciin itti baay'ataaf moo ka qara hin deema jette
Kakara suuta deema jetti maaltu haadhaaf abbaa kiyya haati tiyya narraa dhukkubsachuu jirti na dhukkubu haadha tiyya dhukkubu jira haati tiyya osoo haadha tiyya dhukkubu namni akkamitti hiriyyaan akkamitti nama gattee bakka san deemte jechuudha. Baraa fagooyyuu miti asuma baay'ee illee fagaatu isinii galee garuu wanni kun namatti hin dhaga'amu. Dhugaa rabbii namatti dhaga'amu. Garuu kanaan illee isin dheedhisaa aadaa jechuudha. Hedduun jaalladhaan illee hedduu takkaan kabajaa jechuudha. Anasiin dura abbaan isii dhukkubee ture. Abbaan isii abbaa hiyyaan beekaa. Dhuguma abbaa hiyyaan beekaa. Abbaan hiriyaati abbaa hiyyaan beekaa. Abbaan nama kamitu namaaf abbaadhaan beekaa jechuudha. Isi abbaa isii dhukkubee ture. Bira kutee si dhufee si qarqaaruu jedhanii ture asirraa jechuudha. Isiin haadhatii osoo dhukkubuu nagattee. Namni ana qofa waan barbaadde keessa naa baastu waan barbaadde na bira haa dhaabbattu waan feetanis na bira haa dhaabbattu aatiidha noormaaliidha kun nama bira dhaabbachuun noormaaliidha yeroo hunda saniin haasa'u osoo hin taane na akkuma na bira dhaabbattee jechuun wal jaallannee wal kabajnee waliin rakkannee waliin dheebonnee waliin beelofne akka feene taanu isaan agartanii haadha ammoo haadhatii silaana waliin yaaluu qabdimu na bira dhaabbachuu qabdimu yoo an haadhatii mana hakimii fidadhe mana teettee waan goote na eeguu qabdimu isinii galee hiriyaa jechuun akkasi hiriyaa yuutuubii irratti fakkeessanii waan barbaadan ta'an sanii miti isinii galee nama hedduu dhaba fakkeenyaaf namni anuu gadoo itti kaakaadheetiin hin jee haadhatii ilaa ammaa salama naan hin jedhin haadhatii dhukkubsattee namni nagaa naan hin jedhin hedduu jira maaliifire ana ammoo waytii kiyya shafshaf nama jala aslan hin danda'u dhibee namaatiif waa hunda namaa hin danda'u garuu ammoo tijuu namni gaafa kam wal beekare gaafa rakkattee fi gaafa dhukkubsatte waa yeroo san wal beeka garuu nama haadhatii irratti nama baay'ee arge jechuudha nama baay'ee eenyu dhugumaadhaan na jaallataa eenyu dhugaan na hin jaallanne eenyutti osoo an rakkate na bira dhaabbadha eenyutti na bira hin dhaabbanne isinii galee nama hedduu arge jechuudha. Haati na dhukkubtan agartanii namni baraa waa namaa godhu osoo hin taane bilbileetti yoo nama gaafate bilbilaan osoo nama gaafatanii sirriidha bara bilbilaan namni tokko nama si hubachiise aadi rakkoon takka hin jirtu. Kaza alhamdulillah haadha tiyya naa fayyitee jirti rabbi irra naa fuudhee jira sababaan wanni ma garuu sheeka bira dhaqxee fayyitee jirti garuu nama hedduu addaan baafadhe. Sababa haadhatii nama hedduu takka addaan baafadhe alhamdulillahi rabbil alamin ammishi jechuun namni dirqama bara akka isii godhee maali isii godhee osoo hin taane kabajaa namaa tuufuu nama gaafachuun nama gahaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota akka jamtoota kenna hedduu takka wanni ani sa'aadatti ilaalladhe hedduu takka keessa kiyya gartanii keessi kiyya itti nama qaba dhugaa rabbii bakka kana nama kushiinaa keessa taa'ee isin haasa'u jira jechuudha kushiinaa keessa hin jira wanniif insaan achi garasitti haasa'u barasaa haasa'u kana namni dandagin jedhee wallahi kushiinaa keessa taa'ee isin haasa'u jira jechuudha. Hordoftoota akka kabajamtoota kenna namni yeroo rakkatee yeroo haalli nama kaan ana jaalattee maatii kiyya hin jaallanne maatiin kiyya maatii isiitii miti haati tiyya haadha isiitii miti abbaan kiyya abbaa isiitii miti akkamitti nagattee osoo waan namni waan fedhe ta'e yoo sa'aadaan nagattee na biraa deemti jedhee yaadeellee hin beeku sammuu kiyya keessatti illee fudhadhee hin beeku. Kanaafuu dhukkuba garaarraa qaban tokko yoo ol bahanii dubbatan nama itti dubbatu hin dhabe dhugaa rabbi nama itti jechuun jiraanni tiree nama tokko akka jechuun namni tokko ni jira miti jedhee waan itti himadhu dhabee yeroo anama ol bahee isin himadha bakka keessa kiyya kana bakka nama itti himadhu dhabee ol baafadhee dubbachuus ni jira miti dhugaa rabbi natti ulfaate sa'aadan nagattee adii tana dhukkuba jedhamsamu adii tana isiin na waliin yaaltii na wajjin garana wanni jetti na wajjin deemti takka anu maan haakimaa san sheeka bira gaafa angeessu sheeka san bira waan galee mana namni uyyuu mana namaa xareeggii nyaata waan tokko isinii galee namaa qopheesse nama eega jedheetiin yaada andugaa hedduu takka gamaa saniin kenna bira jirtu hedduu sheeka bira tirraa sheekni ammoo shirkii minaameessan isaan hin qabanii qodhaana rabbii isinitti qara'anii qodhaana rabbiiti wanni hundinuu adeemamu jechuudha. Kanaaf hordoftoota akka kabajamtoota kenna wanni shirkii minaamin hin jiru quraan isin qaraa quraan irraa isin jaanii waan isin barbaaddasan quraan irraa isin himanii jechuudha. Kanaaf hordoftoota akka kabajamtoota kenna hedduu takkan aare hedduu kana hin jenne aare alhamdulillah akka namaatiif miti akka rabbiitiif waa hedduu argee jira.
namni nama kamiyyuu gaafa dhukkubsatee fi gaafa dhibame arga jedhan. Kuulanii ani tiktok irra gadhiifadha youtube irra gadhiisan kuulanii waggaa meeqa gatettu haadha tiyya bilbilee maal barbaadan akkam taatan lash jettanii jettee isiif beezaan jechuudha. Isiif beezaan haadha tiyya hedduu takka wanni jaa turan. Kanaafuu wanti an jedhu hin jiru. Alhamdulillah ammishii umman tiyya sinaa fayyitee jirti. Galata rabbii kiyya galanni haa ga'u. Kanaaf hordofaa qabajamtoota kiyya. Mee badii qaba jettanii yaaddanii badiin qaba jettanii hiriyaan teessan gaafa haati teessan isin dhukkubsattee mana jirtu. Sanuu ijaan argitee ummaatii akka dhukkubaa jiru ijaan argitee kaatee ganama isin bira deemtu maaltu isin dhagahama. Dubbii qara eessa deemattee yaadda beektanii ganaa waggaa jechuun soomana booda dhaqaa waan sana akkas gurguradhee deebi'aa jette. Haadhi ummaatii yaa dhukkubsattee narra gattee deemtu hiriyaatii jettanii yaaddanii hiriyaatii yaa miti. No. Namni haadhaaf abbaa kiyya naa hin taane nama tokkoof naaf hin ta'u jechuudha. Haadhaaf abbaa kiyya jaarsi kiyya abbaan manaa kiyya fuulummaa xiqqishuu miti karoorri fuulli isaa xiqqishuu jijjiiramnaan inni dhiirsa kiyyaa miti akkam obboleessa kiyya malee. Dhugaa rabbi wallaahi wabilla jaarsi haadhaaf abbaa kiyya hin taane jaarsi hiriyaa kiyya hin taane jaarsi warroota kiyya hunda keessa dabaree yoo jaarsi kabajaa naan qabne hiriyoota kiyya nama hundaa hin taane jaarsa kiyyaa miti. Keessattuu jaarsi haadhaaf abbaa kiyyaa hin taane jaarsa kiyyaa miti. Namni hunduu hiriyaa illee hiriyaa kiyyaa miti. Bakka hedduu takka bu'aa dhaqee boo'icha kiyya kana amma dhugumaa jira dhukkubni taa'u jira boo'icha kiyya kana meeqoo ortosan kiyya kanallee haadha gahanii hedduu takka aganitti aaree kanallee haadha gahanii jedhee ol bahee dubbadhee waan garaa na qabu. Anas laan akka namni garaa keessatti qabatee kaa'u san wallaa garaa keessa waa qabachuu hin beeku jechuudha. Kanaaf hordofaa qabajamtoota kiyya hedduu takka aaree saadatti hedduu kana hin jenneen aaree ummaatii na waliin yaallatti na wajjin achi oofti na wajjin as qabdi jedhee isii yaadee isii abdadde malee asin nagattee deemtee ummaatii na raggattee deemtee jedhee yaadee hin beeku. Gaarabbi. Maaliif jedhee jechuun osoo nama biraa taatee itti waan biraa osoo jettee jirri. Anaaf hiriyaan sa'aadaan tun zaroo mallee walitti ni qabna. Hiriyyoo mallee walitti ni qabna. Waa hedduu naaf taate waa hedduu waliif taane. Isiin garuu osoo haadhatii dhukkubu na dhiistee na biraa deemte. Jechuun hiriyaan akka jaallattee osoo hin taane maali hiriyaan akkana? Na fakkeessaan bu'aan qabu bakka fakkeessaan bu'aan qabu dhugaa rabbi sila haadhatii sana na wajjin ol qabdee qaqqabdee jetti malee nagattee narra gattee hin deemtu jechuudha. Mara kushi nagaan.